Yooyyaa akkam jirtan kabajamtoota, jaallattoota, dhageeffattootaa fi jaalota harmuufaa. Kun sagantaa keenya harmuufaa shooti. Sagantaa keenya harmuufaa shoo akkuma isin gurra isin buunyi, akkuma isin gurraa gaddan dhiyootti jalqanna jennee turre kunoo haadha jalqanneerra. Keessummaan keenya dhaa ka jalqabaa haa kabajaa nama hundi keenya jaalannu, hundi keenya kabajnu, nama guddaa gujiif Oromoo illee qabu, nama guddaa biyya tanaa nama ta'an Yuuba Guddaa Moonaa Godaanaati. Yuuba Guddaa Moonaa Godaanaa isaan eenyu haalli jiruuf jireenya isaanii maanii waan jedhaatii fi waa'ee sirna gadaalleen akka nama sirna gadaa keessatti umurii dheeraa lakkoofsisee wal qabatee waa'ee sirna gadaa waan muraasa isaltaan yeroo dansaa dabarsina jennee anna sagantaa keenya kana subscribe godhaa, share godhaa, nu jajjabeessa hin dagatinaa. Gaafa subscribe gootan mallattoo bilbilaa tuttanii sagantaa keenya gaafa gadi dhiinyu hunda ariifatee akka isin bira ga'u haa gootan. Yaamicha kabajaa isinii goonaa. Yuuba Moonaa Godaanaa yaamicha keenya kabajanii baga gara istiidiyoo teennaa nagayaan dhuftan. Baga nagayaan dhuftan. Dansa. Mee sagantaan kamiyyuu jilli kamiyyuu eebbaan eegalama. Isinilleeni sagantaa keenya kana akkuma isiniin jenne yeroo jalqabaatiif keessummaan jalqabaa keenya isinii miidiyaa keenya kanallee akkasuma sagantaa kanallee eebba keessan mi'aawaa akka dhaga'amee hin quufanne saniin nu jalqaba. Ni eebbifanna deema. Kofa baate kofa horsiise. Adoola baate aduun qabbaan cirrattee baate abbeen cirracha buliltaa baate bulchiin oolche deeyyee baate deegin jiru gurraa baate gurri biyyaa nagaya. Waan dhaabbo waan hayyoo waan mee warqaa waan gubbaa waan uttee waan birroo baallaa waan birbisa kutaa waan cirrii waan cirratte waan dhugoo sullaa waan kakkaa hittichuu waan ijaarsa waan laba kun waan nuraa qabbooroo waan majoo gurraa waan guraa deeyyee waan arraa baaroo waan anoonu wanne waan noomaa torkomi waan waa cukaayoo waan barkobbooraa waan meexxii goolaa waan ilaalaa waan ilaalle as dandas dannaba galchi dararaamis michuu gabbaan niitiir sabeek ilma abbaa beek hardaayiti kolbaayiti misa deeppis mirga deeppis golgola fagees gabalanu nagees. Nageessa. Eebbi akkana. Dansa. Gara sagantaa keenyaa adoon seeniin dura waa'ee eebba kanaa irra nuu baatu. Eebbi keessan kun eebba abbootii gadaa hundarraa adda. Eebba keessan kana keessatti wantoota gidduu galanu jira. Lafa maqaa dhawantu lafa natti fakkaatonni kuni. Eebbi tuni latta maqaa dhawantuun ardaalee jilaati. Ardaalee jilaa kana muluu abbaan gadaa waammataa akkasii eebbisu malee abbaan gadaa lafa kutee eebbisu. Eebba amma harmoofaa fa'aa warri kun hin beeku. Lafa kutaa lafti tokko akkas ardaalee jilaa keessa buusa malee hin beekan. Wallaalcha akkas godhe malee eebbi abbaa gadaa tana. Kanaafuu eebba keessan kana keessatti ardaalee jilaa hedduus keessa galchaa jechuudha eebbi kun. Ardaalee jilaa taklaallaa waan amma laakkee kan duuchee ardaalee jilaa malee waan dhibimate. Maqaan namaa fa'aa maqaa abbootii gadaa fa'aa durii fa'aa keessa jiraatin. Maqaa abbootii gadaa illee ni jiru maqaa lafaa callaa maqaa abbootii maqaa ardaalee jilaa lafatti jilisan lafa ilma maqaatti baasan lafa kormatti qalan lafa akkanaa kana. Haroo ka jedhan sun arraabaa haroo sun galachatti haroo tana baasa. Gaafa haroo baase itti taqee itti jaaree itti miilessee bidiruu kee wayyuu lafa wayyuu maqaa dhawa abbaan gadaa. Eebbisaa akkan. Ayyee gara sagantaa keenyaa hadhaatti waa'ee Yuuba Moonaa Godaanaa irraa kaana. Yuuba Moonaa Godaanaa dhalooti beekuu qaba. Namni gujiin marti eenyummaa isaa sirriitti beekuu mala. Kanaafuu Yuubi Moonaa Godaanaa eessa dhalatanii eessa guddatanii? Ani Moonaa Godaanaa lafummaa amma jiru tanaa Akookkuu jedhan. Waadararra. Akookkuu Waadara Gorodolaati. Hidda heebbaa hidda rakkuma tana guddadhe rakkuma tana intala fuudhe. Higa ammaallee asuma jira. Higa ammoo lafa amma laakkootan lafa tana higa abbaa gadaa ta'e dhaqe. Lafa tana maluu isii dhaqee kormatti qalee ilmatti maqaa baasee guutumalatti dha'ee waan hedduu butteetti dambalaasee jaarraatti utaalee jaarsa ginyarraa buusee aadaan tuni ardaaleen jilaa kuni waa hedduu qaba waa hedduu waa itti dalaganu jira. Dhaloota keessan asuma hookkuu waadaraa jechuudha. Waadara adoola jidduu gorodoola gooruma tana. Goorona alattanii ardaalee jilaa gaafa maqaadota tana hunda naannottanii jechuudha. Hunda naannoonni ardaaleen jilaa kuni gannaalee gamaa gamana girjaa ogirajji
jedhan sun haramfama mi'ee warqaa jedhan sun gubba gubaala lafa gujii itti dhalate lafa gujiitti. Abbaa keessanii fi isinii ijoollee meeqaffaa? Ani abbaa kennaa fi godhakka. Ijoollee bacaa walakka. Abbaan keessa dhiira meeqa qaban turan? Abbaan kennaa durii abbaa kennaa fi abbaan kenna dhaloota nama lama waliin dhalate nuti immoo ijoollee ja'a waliin dhalan. Ijoollee ja'an tana keessaa yuubi kennamoo nama godaanaa Yuubi anaan duraallee jirti. Ani abbaa gadaa hin fakkaata jedhanii atoo hangaffaan jirtu hagana natti gombisan. Akkana yuubummaatti jalleen tana. Adoo obboleeyyaanti hangafaa jirtu ati carraa abbaa gadummaa argattee jechuudha. Kaayoon hagana natti gombisanii abbaa gadaa ta'ee. Yuubi moonaa godaanaa quttuun isaa kaadhaa eessa ammaan tana eessa qubatan? Ammaa tana waadar qubadha. Waadaruma gaafa duraatti dhalatan arduma san Waadaruma san qubadha. Ijoollee meeqa qabdanis? Ijoollee durra irra baay'ee qaba. Ijoollee gardiittaman qaba. Haadha manaa hoo meeqa qabdan? Haati manaa takkattiin hin duute sadi qaba. Amma lubbuun jirtu qofa sadii jechuudha. Amma lubbuun jirtu lama. Fuudhii sadi. Haati ijoollee hin duute 12 deettee duute. Durii moonaan bara kam gara baallii gara gadoomaa dhuftan? Bara san qaabattu seeraan. Bara kana bari suniin dargii keessa. Bara dargii keessa baallii fuutanii Bara dargii keessa baallii fuun. Bara isaa seeraan guyyaa lakkoofsaan isin qabattan hin jiru jechuudha. Lakkoofsaan hin danda'u dargii keessa fuunee dargii sanii oliin ture. Tigireellee achumatti gadaa baallee harka qabu tigireelleen seentee tigireellee waliin ture. Abbaa gadaa gaafa san baallii irraa fuutan maqaa isaa qaabattu? Hin beekan. Uraagoo baanataa. Uraagoo baanataa abbaan gadaa irraa fuutan? Uraagoo baanataa irraa fuudhe. Eega sarraa fuutaniin duuba waggaa 16 duuba dabarsitanii kennitanii jechuudha. Dabarsee kennaan. Nama isitti kennitan sun eenyu? Nama itti kenne Bantooli Shungulloo jedhan. Bantooli Shungulloo kun aaga fa'uudhaan aagaan beektanis. Aaga xeenxinaa. Gaafa san baallii fuudhan nullee achiin Bantool kana kenne. Abbaa gadaa fincaan kamii turte isi? Abbaa gadaa muudana nooti. Firaan immoo oborraa sokoree. Muudana duraati. Ulaagaa sirna gadaa keessatti ammas sadarkaa isin irra jirtanuu yuubummaa. Yuuba duraati. Yuubi duraa duuba qaba. Yuubi duraa duuba qaba. Kuni baatuu qaba. Sadarkaa ammas irra jirtan kana geessaaf waggaa meeqa namarraa fudhata? Amma sadarkaa nuti irra jirru kana waggaa hedduu fudhata. Yuuba duraati isaa fi. Yuuba duraati isaa fi yuuba amma halchiisaatti nu ta'an. Halchiisaa amma baatu. Dhallanaa baatu. Warri kun nuun dura dubbatee hin danda'u. Sirna eega namni tokko eega gadaa ta'een duuba eega gadaa ta'ee waggaa 8 uummata bulcheen duuba yuuba ta'e isaaf waggaa meeqa irraa fudhata? Inni gisee baalli kennee irraa bahu baatu jedhanii. Baatuu eegatee gara yuubaa qophaa'ee jira. Baatuu waggaa meeqaaf ta'a? Waggaa gadaa lamaan tokko duuba yuuban illee. Kanaafuu akka gadaan lamaan kun darru guutuu namni kuni baatuu ta'aa jechuudha. Baatumaan duuba gara yuubamaa dhufaa jechuudha. Gara yuubamaa dhufa. Namni tokko nama hundi gadaan ta'u. Fakkeenyaaf isinillee hangafa jettanii ijoollee isin dura hangafa laatu jirtanuu isin filatantanii namni tokko gadaa ta'eesaaf ulaagaan inni guutuu qabu addatti maal fa'a? Namni kuniini namni gadaa ta'uu qaba. Nama dhara masakkara. Nama cubbuun dubban. Nama dhugaames. Nama deemullee naamusa qaba. Naamusaan deemu. Hin filata gandi sun. Ganda sanatti liqqeennanu ijoollee waltakaatullee addaan dhooggaa nama rabbashu nama waltaka'ullee isa biratti nama waltan ka'uun dhooggaa ni araarsaa dubbii biyyaa ta'u gadooma kanatti hin dhunne jaarsummaa araarsee isaaniitiillee walta araarsee nagee buusa. Nama akkanaa kanatti abbaa gadaa ta'e. Kanaafuu hawaasattuu beekee filata. Hawaasa beekee filata. Abboo baguma isa nuu kennaa. Fakkeenyaaf wal harkaa fuudhinsa dhiyoo tana adeemsifame keessatti kaa harmuufaaf gara roobalee keessatti abbaa gadaa umuriin diqqaa argannee jirra. Abbaan gadaa umurii diqqaa kuni
akkamiin gara gadoomaa dhufuu danda'e? Abbaan gadaa diqqaan koo akkanni dhufeeni warri maattii suni anillee abbaa gadaati haa jedhee namni ulaagaa isaatuun guutiin walta kaa'e. Walta kaa'e jennaan fincaa abbaa gadaa nama abbaa gadaa ta'ee beeku yoo inni ilma qabaatu ta'e fidaa jennaan. Abbaa isaa abbaa gadaati. Abbaa nagayaati. Nagayaan baalli kennee beeka. Mucaan koo adii qaatuun guddataa warri walta ka'uun hafuu qabaa isa fidaa jennee nutti fichisiise. Ulaagaa kanaan ta'e jechuudha. Ulaagaa kanaan odolchee yaabee amma abbaa gadaati. Kanaafuu namni tokko gara gadoomaa dhufiisaaf filannoo hawaasaatii ala filannoo yuubaa Filannoo hawaasaatii ala namni tokko kallacha hidhatu. Bara gadaa teessanii wanni gadaa biraarraa adda godha. Addatti bara gadaatii yaa akkana turee jettanii wanni isin qabattan jirti. Gadaa biraarraa gadaa teessan maal adda godha? Bara gadaa namichaan baallirraa fuudhe barisu waraana qaba. Karoo baleessu waraana. Jaarollee abbaan gadaa gaafa odolchee yaabu yuuba koratee yuuba koran yuuba odeeffata gantisu. Yuuba odeeffatee namicha baalli fuudhu kan itti gorsan. Waan gadaa duraa gadaa tiyyaan kan. Waan gadaa duraa nafaadhaan dhufini hafe. Gadaa goobaa gadaa misa deebbisa gadaan mirga deebbisa gadaan golgola fageessa gadaan misa deebbisa gadaan intala bantii nageessa gadaan niitiirsa jala bulcha gadaan jedhee odolcha yaaba. Kaayu. Wanni gadaa duraa suni hatti. Wanni gadaa tiyyaa gadaa duraa caalteen warqii bahe. Warqiin tun laga kana duuchiin baatee gannaalee acha ranfam diida rabbe. Duraan gaafa ambaalii fuudha. Nama karaa shaakkisootii dhufee qorsatti kenne. Poolisiin hin qaddin dhaanti. Albaayyeetti qorsatti kennite diddisite. Ambaalii fuudha jennaan diddisaa ta'e warqiin diida rabbeetiin mul'attee namni duuchiin burcate. Mootummaallee itti lakkise. Akkas. Kana gadaa teessan Gadaa akkana wal caalti misaa bokkayin dhufee aanaa irraasanii dhadhaa qabanii wanni duuchiin quufa fatara. Waraanni hin jiru. Waraanni hin jiru. Waraanallee hin balleesse. Waraana batii hin bade. Dansaa. Sirni gadaa kuni mootummoota naanqara biyya tana bulchaa turanii akkuma cunqurfamaa ture barreeffamoota jedhamuu fi odeeffannoo bacaallee dhalooti kun gurraa qaba. Bara gadaa teessanii dhiibbaan mootummoota darraniin godhamaa ture. Bara gadaa teessanii jira yoo jiraate akkamiin jalaa baatan? Inni hin jiraa. Jiraatullee uumaan hin godhu. Nuti akka gadaa ammaa kana gara mangistii iyyaa baadiyyaa keessa yaana. Lafa amma laa keessa battaasan keessa yaana. Gujiin nu gumaacha. Aanan fidanii dhufan. Damma fidanii dhufan. Damma kana nyaata gadaan hin quufa. Quunnaan eebbisa. Garaagarumsa wanni amma mangistii walii oola. Muka kormaan qal. Jilis. Kun garaagarumsa horatee amma sabanaayii ta'e. Sabanaayii ta'e. Abbaan gadaa muka kana laakkaa korma qalaa hora baasaa hora loonii baasaa haya baasaa jedhaa. Muka jiidhaa mureen jissuu. Daannii tana akka kana ciraniin darbanu. Daanniin bosona. Dhoogaa abbaan gadaa akkana hojjeta. Kanaafuu bara gadaa teessanillee cunqursaan haa jiraatuuti malee. Cunqursaan jiraatu malee nuun cunqursine. Nuun tuqan. Gumaata illee nuun kenna. Gumaata namni nuun kennu ganda kenna. Biyya guji maabara. Wanni amma abbootiin gadaa taateen amma abbootiin gadaatiif qaama mootummaatiin wal naqatte kun sirna gadaa keessatti dhiibbaa uumuu qaba. Sirna gadaa keessatti kun uumaan ta'e wanni dhiibbaa uuman mootummaa walii oolan kanatti siyaasaa seensisee abbootii gadaa amala dhooge. Abbootiin gadaa gara siyaasaatti makamuu qabu. Gara siyaasaatti makamuu qabdu amma makan ta'e. Kun immoo sirna gadaa keessa dhiibbaa mataa. Sirni gadaa keessatti hin jirtu dhiibbaan itti fide. Mee gabalaa jechuun maal jechuu isin abbaa gadaa gabalaa hoqqoo turtanii jedhanii. Gabalaa jechuun lafa baddaatiif lafa gammoojjii gaalee hidhaanaati jira. Abbaan gadaa yoo baallee fuudhu yoo gaalee tokko asii hidhe
inni achitti tuqee achitti gabalaa duratti tuqe jedha. Achitti tuqa. Fakkansee immoo deemuun callisee. Egaa amma gabalaa waa dargee hin jiru. Egaa duriiti. Kanaafuu gabalaan kun quttuma moo akkamiin? Gabalaan kun waan tuqanu jira. Gabalaa duratti tuqe jedhanii gaala hidhaanaatti jira. Gaala sanallee hidhanii. Gabalaan immoo kun lafa keessa fe'atu kana yoo asiin bulu gabalaa duratti tuqe jedha. Yoo ammallee darree bulu gabalaa duratti tuqe jedha. Aadaa tana aadaa jira seera haganaati. Bara sanii isin gabalaan keessan gabalaa hoqquu eessaa faga eessaa ture gaafa isin gadoo gabalaan kennaa moollichi koraayyuu jedha. Moollichi koraayyuuti gaala hidhaanaa jedha. Achi akkaataa bisaa'aati. Hawataa asi. Akkasuma achi deema gannaalee bu'a. Kun immoo seegaa abbaa gadaa mi'ee warqaaya. Seegaa inni abbaan gadaatti baalliitti fuudhee beektas inni hojjetu. Mi'ee warqaa jijjagaa maaxilloo baraa waraansamee bisaan daafaa waliinaa mashoo. Waliinaa mashoo baari malkaa allaattii siidaa malkaa mana malkaa waddeessaa malkaa aadee bisaan kuroo'edha. Bisaan kuroo liiban keessa halloo hulluuxoo daakkiraa tokkocha qilee akkuma nooyyeeyya. Qilee akkuma nooyyee obbaa haarolee bisaan gurraacha mormoraa'edha. Achi kuta nageelle jedha. Kanaafuu qilee akkuma nooyyeetti qabatee akkanas deebi'aa jechuudha karaa habishaa hawaxaa kana. Karaa hawaxaa san deebi'a. Achi gannaalee irraa fuudheedha biyaan. Dansa gabalaan kun eegi sirna gadaa keessatti bakka guddaa qabaa waan ijoo jedhee yaada eegi akka dubbiteen sirra hubadhetti fakkeenyaaf caaseffama mootummaan dhiyoo tana godhe keessatti ardaaleen isin maqaa dhoottan kun ardaalee isin eebba keessan keessatti maqaa dhoottan kun yennaa caaseffama mootummaan baasu kana keessatti gara godina biraa yookaan immoo gara naannoo biraa yookaan immoo garuma biyya biraatu yennaan kutamee hafe rakkoon jirti sirna gadaa irratti dhiibbaa inni fidu jirti. Hin jirti. Seera gujiitu gujiin gargar cituu jedha. Mootummaan baadhabaa fi sharrii fi godhe malee gujii lamaan gujii tokkocha gujiin tokkocha. Gujii tokkocha addaan kutaniitu hin beekan. Addaan hin kutan. Waaqa horsiisee yoo horeellee oofanii irraa kutanii namni fi kennu adi malee. Adi malee hojjetan mootummaan sun. Kanaafuu ardaalee isin yennaa eebbichan eebba keessan maqaa dhoottan ardaa isin itti qubataa turtan ardaa isin itti tee'aa turtan bacaa caaseffama keessa ammallee citeeraa jechuudha. Citeera akkumallee citeera. Fagoo qilee akkuma nooyyeetti kunno wanni jala beekta nageelle. Nageelle illee jalarra baata fagoo. Achi hawaxaa kanaa muti mormoratti eebbite. Haaganaa baqassaa jechuun maal jechuu haaganaan akkam baqassani fakkeenyaaf haaganaan tokko baqaqee haaganaa ta'eef dandeessaaf ulaagaa inni guutuu qabu maal fa'a? Gandi kun amma baalli fuudhe roobalee miti. Roobalee kanallee ammallee warri ulaagaa kanatti itti baqaffata. Latti isaanii gudda'u. Ka ulaagaa kun jechuudha. Ulaagaa amma oddoon tun asirra gadi fagoo. Achi guddichi kun achi gala rugatti. Gooroo gala. Yoon bulee horaatti galu latti to'isiin duwwa. Haganaatti baqaffataa ture ulaagaa. Wanti kun immoo aadaadhaan saayinne nullee kun bara kana mi'ee bokkoo irratti seera dabarsineerra. Gannaalee kamallee baqassinaa gooroo sanallee gadi baqassinaa latti ta'e abbaan gadaa tokkochi ta'ee jira. Tokkochi kun lafa muumessuu dadhabeera. Namni horee jira. Jennee waan kanallee dubbanne. Yuuba sagalii waliin muranneerra. Gaafa haganaa baqassan abbaa gadaatti godhanii jechuudha. Gaafa san abbaa gadaatti godhanii kallacha hidhatu malee. Abbaan gadaa haganaa baqassaa kallacha hidhatu jechuudha. Kallacha hidhatu waa itti kennanu jira. Dhiyoo tana karaa haloo mokkonnaa san deettanii haganaa baqastanii dachaatani. Akkamtu ulaagaan isaan guutan haganaa ta'anii bayisaaf ulaagaan. Warri waan nuun jedhe haganaa kennanuufi qaallu walta dhiyaannaa. Abbaan gadaa kenna eegaa kanaa nu baqassitan abbaan gadaa kallacha hidhatuu qabaa. Odolcha yaabuu qabaa nuun jedhe. Odolcha gadaa sadiin malee kadhibiin hin yaabu.
akkanumaa isin baqassinee hojii hagana baqasaasanii hojjettanii balbala torba baalli 5 godhattanii akkasiin akka ilmeen fuun akka durriin fuun akka eessuman fuun kanuma abbaa gadaa kanatti akkuma abbaa gadaa kaanii isinii qajeelchaan akkana nuti odolcha isinii yaasinnu jennee didan. Kanaafuu haganaa baqasaa dhiyoo tana ka haloo mokkonaatti baqaqeessulleen odolcha yaanni kallacha hidhanne. Odolcha yaanni kallacha hidhatu. Tarii adeemsa keessaanii sirna gadaa kana deemee yeroo inni odolcha yeroo inni kallacha hidhatu fadhufitti mokkam. Yoo kana gumii ta'anii mari'atan. Gumii bokka irratti. Durillee namuma godhee miti. Ta'anii mari'atanii warri kun guddatee dhimmitii darree yoo jedhan yoo yaabellee yoo afurillee ta'e uumaan qabu. Amma hin geenne. Amma sa'aatii hin geenne jechuudha. Hin geenne duraan balleessanii jedhan isaan durin gadaa qabanu baalli balleessanii akkuma dhaggan wal fuudhanii jedhan. Warri haloo mokkonnaa sun jechuudha. Warri haloo mokkonnaa sun. Gujii kanatti akka hokkoo akka maatti akka waaqaa baalli fi eegatanii ka adaadaan fuudhu ka durriin fuudhu ganda fi fuudhu gosa fi hin fuudhan. Waan kana qabatee walii dhufeera oliyyee gadi oliyyee dhufe obboleettiin fuudhan gosa ta'eetiin fuudhu. Mee gara gumii bokkoo haa dhumnuuti. Gumii bokkoo dhiyoo tana teettee nuti illee warra aantummaa hawaasatti tuqamee caqasaa ture dhageeffataa ture keessaa nuti nama tokko. Mee gumii bokkootti gaheen haadhotii yookaan shamarranii maani? Qoodi isiin taphattu maali gumii bokkootti? Wanni isiin aangoo isiin qabdu jira gumii bokkoo irratti? Aangoo qabdi. Gumii sallee seentee hawwatiin bollaatii fi hawwatiin haadha bollaa faana warra maroo malee qabaallee fuudhu kullee beerti ta'uubaa tintee seera gumii bokkoo san calatti. Walumaan ta'anii isin immoo nama keessan duutuu waan ta'etti gara borooti. Seera gumii bokkoo seera isii ka dubbatan duuchi hin caqattee achi galtee innaa galteellee durra fi qadduu fi biyya fi keessa jirtu hin barsiisti. Takeetti akkan. Gahii isiin qaddu ammoo haadha bollaan qaddii jaleen qaddii niitiin jal'aabaa ta abbaa gadaa haadha bollaati. Haadha bollaa tana ulfeessanii qoraallee yoo fedhan hin dhaqanii fi qoraallee guuranii fi akkuma abbaan gadaa ulfaatu isiin gahee ulfinnaa qabdi. Katamaallee yoo dhaattu haadha bollaa asitti iyyanii duraa kaanii akka abbaa gadaatitti ulfinni qabdi. Kanaafuu lallabamu dhageettee galtee dhaloota barsiisaa ala gumii bokkoo sanatti wanni biraa guddoo isiin taphattu hin jiru jechuudha. Wanni isiin taphattu sirbitii horiyyoo jetti waan beerti sirbitu ijoollee faarsuu loon faarsuu aadaa waan duri kana sirbiti. Gahii isii tana. Dubartii fi dubartootaa fi haati boollaa akkuma jedhe haati boollaa abbootii gadaatii fi haadhotiin jedhaabaalleen maaf gara gumii bokkoo qaama kamiinuu yuuballeen ta'e baatu abbaa gadaa warra gadaa warra gumii baasulleen dura wanni isin gara gumii bokkoo seentuuf maani? Yeroo hunda isin dursee gara gumii bokkoo seenaa akkasumallee isin dursee hororeessaan gara manaa seena. Wanni addaa wanni ilaallamu jira as keessatti. Hin jira. Yoom alaa galanuu amma gumii san ta'uun achi seera tumataniin yennaa achi ka'an dubartii dura gala. Dubartii waan dura galtuuf abbaa warraati bisaan qopheessiti waan nyaataa qopheessiti eeguma santi ijoolleen qanniteeti abbaa warraa eega gumii ta'ee achi galu san namni beela'ee jiraan namumaa mana fiitti galaa waan kana qopheessite waan nyaataa kanaaf dura galte. Abbaan warraa qe'ee hadiyyootti hin galle dura galti. Dura galti. Wanni irraa fuuti, waraana irraa fuuti, qoo'ee irraa guurti. Yoonni balbala ammaa ila keessa dhattee irraa fuute addeetti hirkisan jira hirkisan. Kanaaf dura galti. Mee lallabi gumii bokkootti lallabamu kun hin jijjiirama. Fakkeenyaaf
mari'atanii fakkeenyaaf wagni waggaa tokko waggaa 8 addaa lallabame waggaa 8 eega tajaajileen duuba waggoota 8 eegas itti fufan hunduu fakkeenyaaf gadaan roobaleetti markaa qaba lallaba gaafa giddaa gaafa gadaan roobalee odolcha koru lallaba yuuddi lalladde gaafa amma gadaan muudanaa dhufu ka jijjiiramu ka sirratu wanni kun addeessan nu sirreessa kan nu sirreessa jedhanii lallabi sirraatu danda'u fan jira. Hin jira. Lallabi sirraatu danda'u illee jira. Ammoo guddatee kanuma haaromsan. Kama maanguddoon dur lallatte seera intala bantii, seera niitii namaa, seera fardaa, seera abbaa gadaa, seera haadha bollaa kanuma haaromsan malee kan bii wanni alaa fuudhanii itti eegamu jirtu. Adeemsa keessaa wanni amma bari kun ammayyaawaa deemaa dhalooti namooti hundi akkuma dhaggitan abbootiin gadaalleen akka durii amma fardaan miilaan deemsaa fi fardi makiina ta'ee jira waan kanaa wal qabatee wanni haareetti itti dabalamu lallaba kana keessatti wanni itti daddabalamu fa jiraata mi'a. Hin jiraata. Kanallee ittiin jiraata. Wanni lallabi itti dabalamu akka durii sanii bonkoo hidhatan, kadhee hidhatan, beerte ammaa dhiira caalaa uffatti. Beerte ammaa wayaa tana yennaa keessatti wanni jalaqatti molaalee qadhaasa. Kanallee sun dhoggaan qabu. Molaalee duwwaa akkana akka warri beektaa katamaa keessatti kana dhoggan. Kan akkas hin godhatinaa. Wayaa teessun dirayii wayii gubbaan gadi kan lakkisaa malee beerte akkana nafsii mul'atu qabu jedha seeri. Kanaafuu seerri sirratuu qabu hin jiraataa jechuudha. Seerri sirratuu qabu kana fa'a. Fakkeenyaaf bara isin gadaara turtanii eega isin gadaa kennitanii lallabi mi'ee bokkootti fooyya'e kasirraate kasin qabattanu maan fa'a. Lallabi murtaan durraa fooyyatte niitii nama bira dhaabatu baalagee yoo qabamellee horii yaasaa qodha yaasaa intala butanu intala inni butan loon torba kunuu fooyya'ee jiraama. Bara gadaa teessanii buttaantu akkuma aadaatti ilaalanii turte mokkam. Laallanne awwaanyee turre seerri laallanne. Aadaa jettanii jechuudha. Aadaa. Kanaafuu bara kana immoo akkasii aadaan ta'e uummata biraan geettanii jirti. Uummata biraan geennee irraa ganaa ammallee gumii duddaa warri gadaa akka baalli fuudhi kun ganaa biyya keessatti gumii duddaa jedhanii gumii duddaa kana ganaa teessisa. Gumii duddaa teessisee yoo ballee waame ganaa seera gumii bokkoo san warri wal faana dhaquu hin dandeenye mi'ee bokkoo haqee yaafe sulleen dhaga'uu qaba jedhanii seera akkasiin deemaa jira. Kanaafuu gumiin bokkoo ganaa gumii duddaatti jira jechuudha. Gumii duddaatti jira. Warri gumii bokkoo dhaqabeen dhufin gumii duddaatti lallaba isa irra deebi'ee dhaga'e. Lallaba san caqafata. Lallabi gaafa san Oduu callaa hin ta'in bahanii bakka qubatanu jira bakka tana innaan qubatan biyyilleen baatee beerti baatee durri baatee wanni jira akka gaafa gidamee bokkootaan lallaba kaan caqafte. Lallabi gumii bokkootti lallabame ka amma gumii duddaatti lallabamuun wal fakkaatamoo garaagarummaa qabu? Tokko jechuun kana. Lallabuma gaafa kaan irra deebi'anii jechuudha. Kanuma irra deebi'an malee kan dhibiin lallaba. Dansa mee amma akka nama umurii dheeraa lakkoofseerutti sirna gadaallee wal qabatee akka nama umurii dheeraa sirna gadaa kana keessa tureerutti dhaloota kanaa wal qabatee dhalooti kun sirna gadaa itti fufsiisaa lallaba bokkoo sanaayyuu hin dhaga'aa waan yuuddi dhoggite hin dhoggamaa jettanii yaaddu ilaalchisin hubantaa isin tilmaam isin dhaloota kanaaf sirna gadaatiin wal qabatee qaddanu akkam? Waan tokko jira. Waan nooyaan dhalooti kun lallaba mi'ee bokkoo kana hin jaalatallee hin dhufallee hin baya. Ammoo wanni balleessa bosona gujiin bosona kana nuti lallabi keenya guddaan bosona akan cirree bosona akka muka guddaa akan jissinee muka guddaan jiguun qabu ardaalee jiraan ciruun qabanuu jenna. Amma itti ka'ee bosona taklaallaa darbee ifumaa nutti dhufee ifumaa seera caqasa malee akka maleetti balleessee wanni inni balleesse bosona balleesseera. Kanaafuu
Dhooggiiwwan gaafa san yuuddi dhooggite keessaa bosonaa kana dhooggamuu dandeenye jechuudha. Dhooggamuu hin dandeenye mootummaallee nimaan di'ee jedhee di'eetti oofaa di'een lafa gurgurteetu fixaarti jennee nuti lallaba sallee dabarsineerra. Gumii bokkootti nami lallaba dabarsu yuubaa ala jira. Hin jiru. Kanaafuu nami gaafa san lallabu nami seeratumu. Nami seeratumu naaf hin seen bal'aa hin seen nami dhagaa tulee jiru seen nami ijjeesee jiru jechuudha. Nami dhagaa tulee jechuun. Nami dhagaa tulee jechuun nama ol ijjeese jechuudha. Nama ijjeesee jiru nama dhiigaa jechuudha. Nami dhiigaa suniin lafa wayyuu mi'i bokkoo seeratti lallabu kanatti seenuun qabu. Agaallaa duubaa hafaa. Agaallaa duubaallee fagaataa. Nami jedhu yuubaa jechuudha. Yuuba jedhama. Yuubooti seera kana tumiisaaf gumii kana lallabiisaa ala waan biraa gumii bokkootti qoodisii jira. Lallaba kana malee qoodisii hin jiru. Waan nyaatamanii yuuban quusanii gadaallee gumaata kennaafi amma bara itti galee mootummaallee coomalee wayiin kennaaf. Yuuddi gumaata. Gumaata. Gaafa amartituun hin jirre illee gad kennaaf. Gad gabbara. Mee amma gumii bokkootti gadaani gumii baasa isiinuu. Gadaan gumii baafata yuuddi immoo seera lallatti. Seera tumti. Baatuu hoo qoodi isiin qaddu jira. Baatuun hin caqatti. Baatuun akkunuma hawaasaa dhageeffattee jechuudha. Hin caqatti. Baatuun immoo yuuba qophoottee jirtu lallatti. Akka ta'entinaa. Amma yuuddi barana beekta lallatte suniin yuuba agaati. Amma yuuba qophootteetti yuuban saqalteetti. Yuuddi amma lallanne yuuba lallanaati. Yuuddi lallanaa lalladdu jechuudha. Hin dandeetta. Kanaafuu yuuddi qoodi isiin qaddu irra caalaa lallabuma kana seera tumuu. Lallaba seera kana tumtii seera kana wanti tumtuuf yuuddi tuni awuraaqaatii walta facaatii amaattii walta facaatee walta inni deetuu yuuba sagalee walta facaa. Haganaa hundinuu uraagamaatti hokkonuu yuuba sadi qabanii jechuudha. Yuuba sadi qaban. Yuuddi sun sagalee daritee hin beektu. Sagalee hin daritu. Haganaan baqasaa yuuba horatinna. Suni yoo qabaate illee hin lallatu. Amma hin qabu ninu. Hin qabu. Mee akkanuma sirna gadaa kana keessatti yeroo dheeraa dabarsee jirrutti gumii bokkoo gaafa raaba doorii sirna gadaa gaafa diqqummaa keessatti haga gara gadaa dhuttanii kaasee gumii bokkoo marsaa meeqaaf akka ta'ettan qaabattanii? Amma gaafa kenneetii walta marsaa afurii. Marsaa afur gumii bokkootti tirta. Marsaa afur gumii bokkoo teessiseera. Marsaa afur gumii bokkoo ati baachee teessichee jechuudha. Teessiseera. Ijoollummaa kaachanii gumii bokkoo teettanii beektu gaafa ijoollummaa gara gumii bokkoo teenneen beektu. Maanguddoon teetteen beektu. Fagoo gumiintu hatteerti. Bara cinnaa ta'ii oolaa wayii bu'ii waraani wayii kutii. Fagoo gadaa abbootii teennaa kun gadaatu cinnaa. Achiin dura giloomixoo jedhanii gumii teessisee abbaan keenya fagaafsan keessa teette. Achiin dura citeetu waggaa 40 fa'a cinni kun dhumatee adda hafa. Gumii kana. Gumii akkana walta dhaabatte tuni gaduma teennaase. Gadaa teessan eessi? Bal'inaan ta'anii jechuudha. Tansa. Mee akka nama yeroo afuriif gumii bokkoo keessa ta'ee jirutti gumii dhiyoo tana ta'an ka yuuddi ka gadaan harmuufaa teesse sana wanni adda godha. Addatti wanni isii adda godhaa jira jettanii isii yaadattan. Gumii duraan teettirraa wanni gumii sana adda godhaa hin jirti. Gumii kana wanti ta'anuufi akka baalliin tun qajeeltu. Wanni amma xiqqoo gadaa harmuufaa tanarra xiqqoo nuti jibbine. Roobaleen maattii abbaa gadaa teeneedhee wal falma. Wanni akkasii hin jirtu. Abbaa gadaa dhossaan godhate. Abbaa gadaa ganda callaa godha. Yuuba gaafanne toonni odolchee yaadne yuuba agarsiisanii abboon fakkaata jetti. Miila kana gadaa harmuufaa tana lola ka'e. Lolisanii warra roobalee kana.
warri loobale nama haganaa qanne haganaa qaba jedha. Nama waddeessa murini waddeessa muree jira jedha. Nama jilisee beenne jilisee jira jedha. Warri kun waa aadaa kana akka malee itti korroommate. Beekuu iyyu nam sirriitti haganaa kana qabatee gadaa sana qabatee deemu uraagaa fi hooku. Atoon dogongorii ilma ebeluuti jedhee hasaasee fuudhanii gandi jaalatee yoo bal'ee agarsiisanii akkasiin walta kenne. Harka fuudhiinsa baallii marsa 75ffaaf dhiyootan adeemsame kana harka fuudhiinsota tanaan qara duraan darranirraa wanni adda godhaa jettanii si yaaddan wanni ila isin guutte wanni isin tolte. Wanni adda godhaa falamaa santi adda godha malee wanni adda godhaan jirtu dhibii. Wannuma wanni haaratti hin jirtu jechuudha duraan ture. Wanni duriin hin jirtu. Yuubni moonaa godaanaa quttuun isaa kaadhaa eessa ammaan tana eessa qubatan? Ammaa tana waadar qubadha. Waadaruma gaafa duraatti dhalatan arduma san Waadaruma san qubadha. Abbaan gadaa gaafa gadaa ta'ee odolcha yaabu hin qotatu, hin bocatu, hin anatu, gumaataan bula. Yuubi hoo maaliin bula? Yuuddi waan kenneef hin bulte. Ilma qabaattu ilmaan bulte. Karuma fi waan dur horatee bula malee waan dhibii waa argatu hin qabu. Isi hoo akkama kana gadaa kana keessatti dhiibbaa gurguddaa waan dansaa godhaa dhaloota kanatti siyaasiin baasee gadaa kanatti dhaloota kanaan baaseetti amma abbootiin gadaa bacaa'isee abbaan gadaa qaamni biyya bulchu bifa gumaataatiin mana jireenyaa bifa gumaataatiin lafa bifa gumaataatiin qaamni biyya bulchu yuuba kenna moonaa godaanaatti wanni gumaacha jirti. Hin jirtu. Amma bara kana gumii miilanaa tan lallabee gisee hangala. Katamaan duuchi mana jaarraaf jedhee buukii baankiin banee kun amma birrii galuu jirti. Bara kana naa dubbate. Egaa isin waggaa gana muluu sirna gadaa keessatti. Waggaa ganaati bara kana naa dubbate. Kanaaf gumaata addaa qaamni biyya bulchuu fi. Jaarsi kun elaa gujii fi elaa aadaa gujiitii fi aadaa isarraa barannaa. Abboo kanaan lakkinu nam jiru ijoollee haadhateessanillee ol kaatee birrii achi galchuu jirti. Nasa. Bara kana dhaqee. Kanaafuu yuubi madda galii tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Hin qabu. Jiruuf jireenyi kun akka irree amma quttuma keessanillee gammoojjii madda galii kamiyyuu hin qaddanu haalli jiruuf jireenyaaf akka isin hin Oolaan gisee duuchii loon nurraa fixaa silaa waan kennallee numa nyaanna. Oolaan loon gisee duuchii fixaa baddaa gurraattiin qannu nuti warra gammoojjiisu. Midhaan badanii horiin dhumatanii waraanee gujii bara kana seenee keessa gadee beelatti buusee nama ajjeesaa dheebuutti buusee nutillee warri oobaallee marroo mangistii fa'aa walii oolluuf wanni kun nullee ijjeetti jennee katama gallee katama ta'e amma. Katamaa Waadaraa jechuudha. Katamaa Waadaraa keessa ta'e. Silaa quttuma keessan baadiyyaa ture. Baadiyyaa kun jettee oola. Haaluma nageenyatti gara magaalaa isin fidee. Magaalaan nu fide. Uraan amma qubatee biyya keessa jiru kanaa wal qabatee akka nama guddaatti wanni isin jettan faroo isin laaltanii akka wanni kun hin baati wanni kun gujii keessaa gujiin addee fi durii ittiin deebi'attanii tilmaamtu. Uraan hin bada. Uraan gadaa takkatti hin taru. Wannummaan baallee tana ariifannee kennisiinneef gadaa hormuufatana duruu namillee dhumata. Uraan hanqabdu duri. Bar dureessanii dhukkubaan dhumata. Biddeellee dhumata. Biddeellee dhumatee manatti jisse. Amma bara kana keessatti waraana biyya fixutti itti gale waraanni durillee numa dhufa tana tun nam sodaachittillee ammoo sodaannollee hin baate amma gadaa tana. Gadaa tanaan geegessitu bahuu ooltuun baate jennee yaanna. Dansa yuuba moonaa godaanaa tuffii tokko malee as dhuftanii gaafiif deebisan akka waliin goonuuf eeyyama waan ta'aniif galatooma dhaamsa dhumaa dhalootaaf
nama biyya bulchuuf abbootii gadaa illee dhaamsi isin dabarsitan kadhumaa jira. Jira. Kadhumaa haadha abbaa ulfeessuu jedha. Beera gurguddoo ulfeessuu jedha. Intala fuudhan tana baallii qoratanii fuudhuu jedha. Intalti innaa baallii qoratanii fuudhin naafa dhaltii bal'aa dhaltii. Kanarraa qoranii intala ganda teetu, intala gosa dhibii, yoo galaalcha teete, intala oborraa fuuta, yoo heeraa teete, intala budhituu fuuta, yoo budhituu teete, intala michillee fuuta. Akkana dhaansi kenna kana intala qajeelaa fuudhanii, intala haadha laalanii, intala fuudhan. Yoo haati amalan qabne teete, intalti amalan qabdu irraa goriyaa. Intala haati irsa ulfeessitu kan namni seenu ta'e jedhu kan seenni galu aanaa itti kennetu midhaa adeertu kan lolleen intala gosa kanaa fuudhiidha. Qoradhu fuudhiidha. Filadhu fuudhiidha. Seeri keenya akkasiidha. Kana dhaannaaf nullee. Kanatooma sagantaa keenya almost gara xumuraa deemni xumurannaa sagantaa keenya mataa waltanuu qabaate eebbaani lattilleen gara dhiyaati eebbaan nullee eebbisaa mana keenya kanallee nu eebbisaa sagantaa keenya kanallee nu eebbisaa dhaloota keenya kanallee nu eebbisaa dhalooti ila abbaa ila haadhaa fuudhee kunu biyya waraanaatti yaa'ee harca'u jira baratee qaxxii isaa dansaamoti qotatee waan dansaa dhagayaan jiru dhaloota kanallee nu eebbisaa hojii ta'ee nu eebbisaa sagantaa keenyallee nu eebbisaa qophiyaadhaa. Eebbaan mataa waltanuu qaba. Eebbitiyya suniin sun tangafa eebbisi ta'a kanaati. Ta biyyaa amma ijoolleteen ilti mucuca marrisiifa isaan sifa dararaamisee jechuun gabbattee nitiirsa beettee ilmi abbaa beekee ardaan keenya nagaya kolbaan teenya nagaya nageenne isinillee guddattanii damoosa dansaa argattanii makiina bitattanii jiraadha lata. Quufa, bona quufa, ganna quufa, saa quufa. Galatooma hayyee daawwattoota keenya qophiin nuti yooma guddaa moonaa godaanaa waltaan goone kana fakkaata sagantaa keenya haga dhumaa waan laaltaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna. YouTube keenya subscribe godhiisan dagatinaa. Eganaa yeroo itti aan keessummaa biraa qabannee akka dhunnu kakuu isinii gallaa waan nu dhageettaniif ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Filannoon keessa yeroo kamiyyuu harmuufaa ta'uuti. Galatooma ulfaadhaa yeroo dansaa qabaadhaa. Lomo lomo de shani. Dawa kiyale karja. Lomo